Farso kan nu guette mi? Lakki bishaan mana wali. Ye? Bishaan mana. Akka boltan. Wayyuma. Nagaa keessanii. Oodhaan gifti. Ay, me achuma kaa'e. Oila irraan fadhaam. Maal koo nagaa yoo barri darbee wal dubbisnaa fayyaa keeti. Nagaa yoo barri darbee wal dubbisnaa kan. Maa barri iddoo taa'umsaan jirre mana qullaatte kan. Maal godhoga baraa kuttuttee gadi anyi darbu. Akka nufi baga siniin geeme. Ameen. Naguma jirtu. Ayyuma miti. Maati waati maal abba maka namni saafutta maka taa'e maal aduunuu akka Mariyaam maati. Fayyaa keessan. Naguma. Millachaatu wadufne gaa'e. Kam poolisiin isin agarre namoonni agarre maal beeku? Maagara godhachuun hin jiru waan tokko qopheessu namni baay'atiin jedhani. Annamaa nyaatanii Nutu maala nyaatamii nafamu. Maali yeroo meeqatti nama geessita. Qaaniidha. Abbaa maqasa siniitu. mee naafuusi fira wajjin tolti wanni. Dadatti walirraa nu fageesse gaa'e. Walirraa nu fageesse. Naan dhufe darga. Nyaachaan jira. Maal duddaa? Nyaachaan jira. Bishaan. Habboo kadhannee jira gaa. Ofii akkamisin? Jirra galata akkami Ijoolleen naguma. kana gaduma baani waaqumatti boo'u akkasii kana yoo namarraa dabarse malee kan namarraa dabarse. Sanuummoo ila gorsa ogeessonni fayyaa jedhan kan walirraa fagaadhaa harka keessan dhiqadhaa saamunaa fi bishaaniin boo isunuke boo isin haxxiffachiise boo keessan dabale dafaa dhaqaatii yaalamaan jiran sirriidha. Namni keenya Seenaa. Walirraa fagaatanii taa'u. fagaadhaa jirtu. Maalan isin godhe? Lakki ijoollee wayina qabanii ture malee ga'e yeroodhaan dhufuuf ture. Waraan iffa. Haadhi wayyinee fi Dabarsi. achumata ilma koo irraa fagaadhaa. Nari ani gadi. Maalaan gadi ani gadi. Mana ilaalu mana maawara mana diggisii qajeeltuuf maraatu barbaachisaa. Ani farsoo dhugu alkooliin barbaadu. Maal malee? Araqeen hin jiru. Nama kumaksiisa hojii. Dura farsoo dhugu sii fuufna. Akkasumee. Daakuu qabadhu mee? Mee dhugaa wanta nafsi buusif mee? Buusif maal yoo mittee chiftaa? Maali si namaati? Dhugaa mee Yaa callee. nama wajjin tolti wanni tun. Walirraa fagaadhaan tuni. Dhibee kana qofaaf otoo hin ta'in waan kaanifuu waan gaariidha. Walirratti tuuttaanii dubbachuun kun afaan jala wal seenanii dubbachuun kun Omaan jettu manaa kan mana. Urji! Namni keenya garaatii waliin dhungatu. Irruma keessa qilleensa miti limjee hafuu wayya. Isa sobaa wal dhungachuun maal fayyada? Yoo garaatii ta'uu baatu. Dhugaa qabaam saasanii. ijoollee wayinatti mani kisingii siras keesteera jedhanii. Siras keesteera jedhanii. Yoo barri darbee wal dhunganna. Yoo barri darbee akkam naguma. Akkamitti nagaa jedhuun? Gootu be akkamitti? Nama tuttu. Namarraa fagaadhu. Goomena unga'u. Inkorti. Dhungatani? Dhungatu? Nama dhungatu? Alaa dhumatti. Buusif. Lakkisaa jawaan kun waan meeqa mataarra dhufuraa. Anan jedhu kan dhugaan haasaa. Kuba wayi kaleera naan jedhani. Harka dhiqadhu naan jennaani amma nyaadhee miti koronaadhaaf naan jedhani. Moo koronii yoo ta'e shukkaadhaan hin nyaadhu jennaan lakki dhukkuba haaraa galeera. Koronaan jedhama. Qorichaan Achuma Walirraa fagaadhaa. Buusif.
Waa'ee qircaasanii akkamuma goonaa akkamitti dubbannamee waa'ee qircaa. Jala fira. Maalafaa immoo. Maalafa. Inkalina yani. Beekootti waliin mari'annaa qircaan akkamitti. Mee as darbe. Kanaaf isatu beeka. Buusiif kaa'ee dhugeetis. Farsoo bareeda. Biyyo. Ijaarree Yoo fakkaata. ati teessee afaan ogdee malee biyyo hin dhugu. Gaara biiti. Dhugaan. Kottu ta'a. Maali? Maali Ani mataarra iyyuu na kottu. Farsoo bakki hidhatee. Qircaa. Dhiisuu qabu. Kuni Guyyaan kun ilma dabartii. Gurba fankii qabi. Yoo machaa Waan hin takka boqotii dhiisuu qabu. hin qabnu. Isaan koyyuu qircaa goona. ganna ke maali dadhabeen. Anan jedhu ila dhukkuba kana Waaqayyo akka fidetti nurraa deebisu malee. Cubbuu meeqa qabna nu mataa keenya? Dhugaa amma. Eeggadda keessumaa wayii mana dhufe harka dhiqannaa dhukkuba haaraa galeedhaa jedhanii guyyaa tokkootiin harree jarkaan isanii nafichisiisanii kun harree deemanii. Kun immoo abbaa uma fakkaatte. Gondaa sodaa. Kun hara keetiin siyaata bakka. Maalo. Afachuu mee Ayyoo, takka. ayyoo. Maal taatan isin? Tokkoon keessan illee haga daa'ima kanaa hubachuu dadhabdaniittu. Na dhaggeeffadhaa takka. Jalqabumayyuu namootni haganaa cidhas haa ta'u, maabaras haa ta'u, waan biraatiifu mana tokko keessatti walitti qabamuun labsiidhaan dhorkameera. Lamuu ammoo dhibeen kun qorichas ta'e dawaa hin qabu. Garuu ofirraa ittisuu kan dandeenyu haaluma gorsa ogeeyyii fayyaatiin harka dhiqachuu, walirraa siiqanii taa'uu. Gaafa jalqaba dhuftanii walirraa faffagaattanii fagina keessan eeggattanii teessanii naamusaan. Adeemsa keessa waan bishaan kana fufudhachaa gaafa deemtan xiqqoo itan fakkaata morma jala wal seentan. Kun immoo babal'ina dhibee koronaa kanaatiif baay'ee balaafamaadha. Gaa isiniin waa jechuu dadhabus waan isee daandii isin lakkisiise kana isin jalaa fuudhuun dadhabu.